القبض سلام كم جرة Be a to Arabia, be a sinner.
Agar ini berjaya jauh kenal kaji. Wah, orang berkata dasar sebagai jiwa Karena ini hayuna, wahai tuntuni, berada menjadi, wahai tuntuni menju, wahai sebenarnya kadang yang kecuali sulit tuntuni juga. Ada atas Yeroon terjadi kesana. Abochi gada kesana. Abochi gada. Teman malas bicara. Selagada serat. Atbiki, yishi, babahani, mukura yemunor, bahani masalah, babalat. Yagan. Nama wani tiasa, nama wani tihim, nama wani tim. Milih kita kesa, nama tokoba. Artis Alii Birraa, ada jitu kerja dua kan agarre. Itu Birraa, umumnya misalnya kan, ampulah misalnya kan, Alii dia pilih tenda aku mantan umum bisa amat sudah lebih kualis. So ini tenda lebih, bisa kan? Sudah lebih kualis. Oh ini sangat berdoa kan? Umumnya sangat berdoa kan? Ampulah kamu, wajib kualis. Mereka berdoa dua berkisah, umumnya saya sebab misalnya berkisah, gedang dua berkira, dan subhanallah. Intendina, Nofuja, Patiwan level, Ibi level, Ibadan level, kada kita nak aloj, ini kita kucing, ujung nombor apa? Motor nombor apa? Ayo ni nombor apa? Dekat nombor tiga nombor tiga sampai nanti, sahaja ni darah apa? Pulang masuk. Ebitu wana hati sesuatu sama orang ini. Ebitu wana hati sesuatu nani orang ini. Ebitu wana hati sesuatu nani orang ini. Wajib dagan jangan, wajib dagan jangan. Waamicha keenya guyyaa har'aa kabajanii sirna nama guddaa, sirna artistii guddaa, artistii gameessa kana kabajuudhaaf gidduu keenyatti waan argamtaniif singalateeffachaa baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Dr.Kabajaa artist Alii Birraa artistii gameessa jaalatamaa beekamaa fi gaaddisa aartii fi artistoota Oromoo fi kan biyya keenyaa ta'uun isaa nama hundaaf ifa galeessa. Artist Alii Birraa nama seenaa dheeraa qabu kan waltajjii magala Birraa keessatti waa uumame daa'imaatu dhalate harka rabbiin muudame dhalachuun erganoollee bagantanii kan biraa tokkicha kuma caalu gootichi Alii Birraa. Jilbi kee limudukii kana eebbaa waa beekiitii dubbadhu tulluu ta'ii mul'atu tulluu biharrii baasi kawwan dhabe haa. Ijaan argi ayuu fi abboosa jedhanii itti dhufanii gufuufuu dura jiru duraa bubuqqisan. Eebbi kun lafa buuli
Birraa as baase. Sammuu isaatti roobnaan kalaqni waaqa biraa keessa isaatti margee dandeettiin lafa irraa wanta gooyitaan kumaacheef aliinis sassaabbatee daa'imummaa isaatiin afran qallootti bite. Dandeettiin Alii Birraa Dirreedhawaat qoonchoo baasee arfan qalloorraa ka'ee Finfinneetti barrise. Kubur zabeenyaa seenu waltajjiirra qubatee aduu Birraa dhaabuudhaan goota ta'ee mul'ata. Birraadhaatu bari'een sirba isaa hangafaati weelluu ittiin eegaluun mul'ate Oromootti. Weelluun artisti Alii onnee keessaa futta'ee xamboorri isaa boba'ee qaanqeensa tattaa'ee hin hafne bakkatti bu'ee guca aartii qabsiise ifa ta'ee as ba'e. Guca aartii qabsiise ifa ta'ee as ba'e. Fuulduratti nu baase ni mul'anna alaana addunyaan kana keessaan saba Oromoo ilaala. Yeroo Aliin weellisu gaarri qaccedee sirba sululli immoo ol jedhee gurra isatti qaba. Qilleensi muka raasa biqiltuu shubbisiisa hojii samii harcaasa hojiinsaa lafa raasa. Artisti Alii Birraa weellisaa komitii qindeessaa fi barreessaa kalaqaa eegalooti. Dhagaa tokkicha darbatee waan nama addaan dhoosa dandeettii fi ogummaa harkaas qaba. Meeshaalee muuziqaa mara guungumsiisa. Jechuun sirna gadaa yeedaloon sukkuumee madda dimokiraasii addunyaatti. Galma aadaa keenyaa eegaa seenaa keenyaa kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa jechuudhaan itti dhimmee sammuusaa itti cuunfee akka afaan guduunfannuuf akka afaan kunuunfannuuf galaasaa nuuf guduun. Aartii fi sabboonummaan Dirreedhawaan dhalatee Oromiyaa naanna'uun dargaggoomee guddate. Muudama ganamaatiin fuulduratti hiriiree addunyaa mataa maruun daangaa cabsee utaale. Los Angeles deemuudhaan akkaadaamii aartiitiin barumsa dabalatee ogummaa fi qaburratti Afrikaan meerii awwaal Torontoodhaa fudhate Yuunivarsiitii Jimmaaf Dirreetti Dooktareetii argate. Hojiinsaa Indulloo yeroon asheeta firii inni naqate dhalootatu soorata. Seenaan Aliin ol kaa'e galaadha Oromoota daangaa umuriin qabu bara baraan jiraata. Amma nu gidduu jira gooti addunyaan faarsee dhagaarratti harcaane sanyiin inni facaase nu hunduu bu'aa isaatii waadaa waliif maseenu hoodhaan jechaa jira imaanaa afudhanu.
that I am officially one of you. Although I never felt an outsider in the society when I married my husband, Birraa. I feel so proud to be called Halo by all of you. As my husband is everyone's adiro. Kita kana jechuun fi asumaan koo gantoonni keenya hundinee bakka dhufa sagantaa xumuruudhaaf jira waan ta'eef akka nu mufan dhiifama jechuudha. Ya, kitabni kun juga kitaba kana duras waa'ee muuziqaatis nama waliin hojjetee jira, nama sabboona biyya alaa jiraatu. Obboleessa keenya Tahir Thabit isiniin wal barsiisuuf Tahir Thabit guutaa garumas. Switzerland jiraata. Inni kun sila injira kabajaa irraa kanaafis kitaabinis kitaba kanaatu oomishee Presidenti Kenyas, Gubernur Kenyas sudah mau jalan. Nanti jangan baca, apa? So, kasih Tahir jeja isakana meja tu pun lama. Bagaimana tadi? Bagaimana kenapis mengese? Biar dah umat Kenya, Kenyas, Dr. Alii. Kita bisa berada di rumah, እስካሁን ድረስ ብዙ ስንል የነበረው መጽሐፍ አሁን በይፋ የሚመረቅበት ስነ ስርዓት ላይ ደርሰናል። Now we shall be officially inaugurating the book right now. መጽሐፉ ወደዚህ ይመጣል። ኤቢ ኪታባ ሀዊላን ኤጋ ቱሬ ሰባበሉት ወሊተስቲ ቀበል ኩን ኩኖ ኢፈት ኤቢፈሙስ ጀላ በካ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናኖ ነማ ጀልቀቤ ኑፋነ ቱሬ ቢፍቱ አዳ ቢፍቱ ሴና ኢሳኒን ኢሌ ወልተጂ ከነረቱ